Me qori yo bochi santati. Fatiko. Ya Rabbi ya kamuti ya. Guys, kamariya tana follow mana to kunani Rabbi jedati Rabbu mata kamariya ma follow nangori nani. Kamariya ma follow nangori nani. Eh? Asla lakkana gurundo qabate akkana parlama keessa jiruuti akkana na dhageeffata argite. Wayu argitaati kan wal barkita bada balla ciise gide kan keeti ciise bishaan qorra dhugaa sitti haasa'e. Ana akkana parlama keessa jiruuti qucee qabadhu an jedhe qucee qabadhe. Funyaan qabadhu funyaan qabate luka qabadhu luka qabate na haasofsiisa. Ngisee kan keeti wayi akkana siyaa Video waliin haasa'een beeku. Kanaafuu rakkoon kana sila malaaxaa sanuu argite adda baafatte Hamzaa gizee keeppii kaatuutiif Hamzaa gizee nasaa akkam jira sanuu argite. Kan argite rabbi bal'aa fide. Hindi dee ani video wayitaani na waliin haasa'u warri wanni uummata kaayiroo kun dhamanu ani video du'ee sagal gubadha nama waliin haasa'u jedhe. Gaafuma sibira dhufe na argita jedhe. Wanni uummata kaayiroo kun beeku. Maarree sila video dhiira waliin ani naasa'u ani gaafuma bultii ijaaree iyyuu video hima naasa'u inni mina. Namni na fuudhu akka niitii takkatti waan goonu goona malee video Amma marageeffadhu wallahi dhugaatti himaa miti. Taayishaa kana jechuudha. Taayishaa kana taayishaa ni beektasa. Ijoollee teessanii taayishaa ni beekta. Yoo diqqaate waggaa afuriif waliin haasofna taayishaa. Guyyaa takka viidiyoo onnatti godhe. No, miqaa isaan irratti waamin dhiifama naa godhiyaan. Waan isaan natti naasayin hin Maali? Kee dhiifama naa godhi. Maan sirraa balleessa? No. Taayishaa anaaf taayishaan yoo nama gumaati yoo wal argine. Dhaqi inni ijoollee gammoojjiitiin dhaqi barbaree fuularra facaasii maqaan godhi kan warri isaanii biyya jira isatu biyya hin jirre maali? Warra isaaniiti wannan tusisi warra dhiis wanta ishaan kan dhiis ka isaa maqaa isaatu astagfirullah maqaa isaa kaasuu kiyyaafu. Jabaa kenna maqaa isaan toobati sheexanni si haa toobatu. Astagfirullah sheexanni maqaa isaa haa kaasu. Namni an duniyaa tanarraa itti aareetiin yeroo hunda himaayyuu waan isaa dada itti aareetiin osoo danda'ame isme waa baay'ee itti habu yoo jiraate mucaasan. Kanuyyuu ani mataa kiyyayyuu akka garaa kiyya angaraan kiyya baay'ee na lafa baay'ee namaaf illee dhiifama godha. Namicha Ahmad cullee cungulullee jedhu shan har'aa addunyaa boruu akiraallee masaan dhiifne namicha surree takkaan torban takka taa'u. No, ani taayishaa dhiis at least Ahmad culullee bar waa wahii sababa xiqqoo argateeti iyyuu ka keessa lixee haa jennu. Taayishaa nana na. Hinaafatuyyuu hidda luqqise malee akka beeraa hinaafa luqqise malee sababni inni argate maal inni mee maa surreen baafate hijjallee qoyi lisimi dhiirti jechuudha dhiirti waadaa hin jirre akkamitti galti waadaa godhuu hin dandeenye takka akkamitti akkasi galee yoo inni akkas ta'e surree mataan baafadha maa surree hin baafatirre surreeyyuu hin godhatu qaraayyuu inni nu. Ma hin baafanne reebal galgala baafataan argine maleesin. Galgala santa baafatan ta'an jaa ofii siree irraa baafatu san malee taminni. Sayyoo taatee jedhe nama hunda baafata. Suniyyuu waa wayii haasa'ee an taayishaa haadhaaf abbaatii yanaa arrabse lafaa ol ka'e. Abadan wallahi Wallahi Hamzaan gamna godhuudha. Oma fedhayyuu yoo ta'e yoo maasittiyuu dhaabatan Hamzaan akkasitti mudduu isaa samma wallahi gamna godhe hunda. Ada Hamzaan dhiiraa jedhee wallahi hin amalee. Wallahi. Osoo biyya kana jiraate surree isaa duubaan dhoosee mataan baasaanuu iyyuu osoo biyya kana inni jiraate. Eenyu osoo biyya san jiraate? Badaqa culullee sun osoo biyya kana jiraate surree isaa duubaan dhoosee. Mee waan namaa nu haasofsiisi. Hoo ilmaanoo nu tuttuisisti intalli tun. Taaptaap godhaa fi mee neetworkiin sii qabe. Sagaleen si jalaa gigeessu.
Nukuma sii fuudhe qoy akkuma sii fuudhe sun miskiinni. Uf dhoskeeti jedhi ani giiftara dhokataa qaba. Qoy wanni maan takkitti hin qabu fayyum gaafii maan na gaafattaa miti. Sagaleen si jala maa inni sagaleen wallahi gigiisaa jira si jala. Qixaanii tokkoffaa. Guyyaa tokko gaafii si gaafadha qixaatii miti. Guyyaa tokkoof osoo Gaafii dhiira ho'itu nan gaafatin gaafii ho'itu nan gaafatin jeeftee na gaafatta. Qixaatii tokkoffaa jechuudha. saree eenyutu injifate hin beektu? Wallaan akka injifate. Caaqaasa. Wiini as ilaali osoo na injifatte wiini kan dekeedhanaan baasuu as fide. Ana moo isitu kuma guuti. Ankuma lamaa bar. Ee sobda. Kai. Qixaanii tokkoffaa jechuudha. Hamzaan halkan yoo si janaajan waan inni siin jedhu nutti himta. Wallahi anatu injifate si ati 200 jirta si abar astaghfirullah qalbii. Wallahi deem injifatte. Wallahi 200 jirta si ani kuma kiyya eeggataa jira. Dhibba keessaa jira kaarotii seera nyaadhu yoo hin jedhu nageettu badduudha na Wallahi hamtuudha. warabbal kaabaa 200 si. Okay. Rafu jirtee wallahi rafu jirti damma qisiin jedha namni asii rafu jirta. No rafaa jira dhugaa 200 si qabxii kee wayita kuma naa guutaa jedhee iyyuu argine ansi qaxxa'uudhaaf bar. Ay qalbiitii. Dhage. Amma dhage. Eeshi. Qixaanii tokkoffaa Hamza dawwaltee waadaa galchisiiftee galgala kana gadi baasiite haadha faatee xibsii ajaa'ibaa kana affeeri jettaa. Itti dawwaltee Ati osoo inni si affeereen affeeramta? hin nyaadha maa hin nyoodhaa hin nyaadha. Biyyee nyaadhu inshallah biyyee nyaadhu. Eeshi qixaatii lammataa. Qixaatii lammataa jechuudha. Hamzaan jechuudha yoo sitti dawwaleetiin jedhu maal fasiin jedha. Asirra ragaa nu baata. Akkamitti haadha faatee akka ajjeesuu qabnu. Ragaa nu baata asirratti. Doonti qoosaa. Ragaa nu baata asirratti jechuudha nu shimta maal akkasiin jedhu maal fasi qaaba. Ammas ilaa sa'aa meeqaa wal janajjanta kakattee jechuudha. Maali jetta? Kakattee ilaa sa'aatii meeqaa wal janajjanta na himta. Viidiyoo kooliidhaan miira keessa galee si janajjanee beekaan amma gizee koyeetiin irra jiru san qoy si agarsiisa akka garaan si gubatu eega garaan si gubuun kiyyan oolle qoy. Jaarjiitti suuqee si agarsiisa qoy akka garaan si gubatu. Wannaallee naa guutuu didee wallahi garaa na gube ummannu ishi. Eega garaan si gubuun oolle si agarsiisa qoy akka kiyya kanas si janajjanee beeka. Wanni guddaan jalqabuu miti dhuma. Roozii koo naaf jira dhoollooti. Akka kiyya kanas si janajjanee beeka. Amma mee isin taap godha. Astaghfirullah ummanni na yala jiru kun wallahi cufee baana aarsitan. Maa intalli urga lafti bariitee narra garmaamti. Astaghfirullah. Namnummaan tokkichi bultimatii fi xabaqaa dhaabatu akkamitti dhabe. Ishi. Bultii harka miskiinaati fudhattu namni xabaqaa sii dhaabatu nama akkam ka mataan hojjetama mataan hojjetu. Viidiyoo tokko gabbaasaadha qoy kamiira keessa gallee wal janan jedhan. In waraabatte ati. Hin waraabbattee achumaan jechuudha. Yaa Rabbi viidiyoo san dileetii ta'e moo Rabbi yaa dileetii goote dadhe. Maali manni koomantii kun ammoo miira keessaa bayaa kaasin ammoo. Nuyyuu gubanne asitti kuno cugaarraan nu laaxame. Koomenti viidiyoo dileetii goote dadhe. Gadhe dileetii goote. Malee Eegasii kenne ammaa waa hunda dileet godhee barin. Ilmi dhiiraa akkasii gubamni isaa nuyi malee rakkoo ka qabu. maali Yaa ilmi dhiiraa dubartii kanaan dura laayifii hojii dabarse osoo maqaa yuudhayi jedhaniin yeroo yaadanne irra jiraamsa. maali yeroo na yaaddan irra jira viidiyoo kana kaleessa galgala naa erge yaadadhu waan keessa dabarre jedhee as laata. As argitee akkatti bashannanaa itti haasa'u akkana bashannanaa itti haasa'aa garuu maal kaadhaa ilkaan biyya qulqulleeffata. Na waliin haasa'u bar afaan ofii walitti hin qabatu. Maan kolfine wayita san.
Hamza yeroo jalqaba isaa siireesii ta'uu argeera Booda asirratti. sooftii qoy sooftii harka isaatii argaa taata amma sa'aatii kana sooftii qoy ammaa qoya qoy irra sii deebi'a. Mingi naa eega. Timing guys. Kaanan balleesse maaluma beekte eessaa kuma Wayituma guutu. takka injifadhee mumarra qabu. Roozii koo welcome bareedduu koo dubbushee koo qimamii too. Sultaan Ayyuub amma naa kennu Amma maaliif obboleetti. mana guutisina? Guys, please yeroo takka waa isin kadhadhu. Yeruma takka waa isin kadhadhu please. Murtii tayyetu tana jechuudha. Fatiyatti aantee Itoophiyyaa waan hin jirti. Mee please waan biraa isin hin kadhadhu. Namnummaa dhibbi shaniiti dabalama. Namnummaan dhibbi shanii. Namnummaan dhibbi shanii. Qoy ati Fatiyatti samoora aantee Itoophiyyaa waan hin jirti kun waasii. maal argattee sirraa bareede? An obboleetti tiyya dhaggeeffadhu. Wallaahi guyyaa irraa ofirraa bareedaa deema. Cinqaa dhiiraa hin qabu. Cinqaa dhiiraa, hiraarii dhiiraa, jiinsi dhiiraa fagaffaguu, dhiiraa ka'ee nyaata hojjechuu, ka'ee siree halkan irra waliin bullee afu. Siree tana halkan ofii waliinumaan irra bullee kaanee walumaan irratti gangalataa bullee kaanee ganama kaanee ka kophaa ofii afan hin qabu. Shintibeetii kophaa ofii kaanii miiccan hin qabu. Lafaa ka'e yoo killee hojjetadhe killee hojjetadhe yoo fuulii fayyadama gade fuulii kiyya dalagadhe yoo shaayiti danfa shaayitiyya cinqaan qabu akkaataa gana. Nu maal akka hawwayyoo ani akka dhuunfaa kiyyaatitti yoomuma uffata dhiiraa miiccaa yoomuma uffata dhiiraa tokkosaa yoomuma nyaata abbaa manaatii hawwiidha bar even osoo La, ofiin bunaa koo galatoon. La, shukran habiibti kee shukran. namni bar dhiirsa hin qabne faayidii hin qabu. An keessattuu surri madhiiraa miiccuu jibba wallahi surri madhiiraa miiccuu jibban keessattuu. Dhiiraan baay'aa garuu osoo abbaa manaa godha amma surree obboleeyyan kiyyaa abbaa kiyyaa wayita miiccu komfortabiliin natti dhaga'ama isa ka arabaa miiccu caala jechuudha. La, wala komfortabilii wanti takana dhagayamu hin jirtu. Wallaahi ani akka dhuunfaa kiyyaatitti osoo uffata dhiirsa kiyyaa miiccee tokkosee fi Gizee ulfaayanii jedhan bar gizee ulfaayanii jedhan fara qoodha daaraa badaa fasi kajeelchisaa bar. Caammaa jaarsa keetiif gajjechiisee si arraabsisa sanfa quba qabdaa ta'u. Kabaree waan godhamuu qabu hin dangoona. Mee achumaanuun waa ga'u dura. Ani lakki ani heeruma waxxaan barbaada dhiifama naa godhi waan heeruma keessatti dalagan hunda isaan jaaladha. Waan Sila kudha lama maaliif na gaafata tiktookiin kiyyadhaan maraate moo. Abaaboo kudha lama guutaa seenaa dalagaa. Chabbaa isaatii dhufaree Seenaa maal dalattan waan biraarra jirtan. Wallaa dhugama barama gizee ulfaayaniitiin jedhan laal. Daara badaa si qajeelchisaa, fiindoo fardaa si qajeelchisaa, fiindoo harree si qajeelchisaa, cilee si qajeelchisaa. Maarra koo kabaree heeruma hamdaadha anaaf jecha addunyaa iyyuu nama buqqisu. Habiibti Hamza yoo hagam viidiyoo hojjetaa, yoo hagam gadi bahee salluumii aarsa, yoo hagam gabbahee akkasitti fiindoo harree siisoo qaba Hamza. Maali? Fayyaa qabdi hin taphti. Salluumiin maali? Salluumiin maali? Waan achitti isin fayyada mee asin maali? Badii kiyyaar gudima dhaga'uu asii deemaa baran. Haadha faaxee salluumiin maali? Yaa Rabbi kiyya uummanni kaayiroo kun waa meeqana barsiisuuf ta'a yaa Rahmaanii kiyya atummaan nabsee tiyya qulqulluu tana naa eegi. Waan dhuganni kootu. Kana hundi. Maalinni waan dhugan moo waan nyaatan? Kana hunda. Laali yoo inni si qajeeluu dideetiin salluumiin maali? Wallaanu biyya tana dhufee dhagaye. Kana hunda. Salluumii wannoodha. Shiishaa aarsan kana shiishaa aarsan maqaan isaa salluum jedhanitti baafatan shiishaa. Shiishaadha. Shiishaan jedhan asitti Jaalatee salluum dhiisa. Dhiisaa. Wallaahi jaalatee dhiisa waan akkanaa kanarratti xiqqoma siituu wannaa biraatu hin kennu isteeppii wayiitu hin kennu dhiisiidha. Maaltu fide wallaahi dhiisee Allahumma salli namzaitu jechuudha. Dhiisiin dhibba keessa paarsentii 95 shiishaadhaa fi caatii irratti hoboosite dhiirri kaayiroo dubartii irra
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Uma guuchisaa. Allahumma inni kun. Namni Wallahi giiftii namoota kan ta'e jiru. sana baru lagi yeroo ta'ettan ishee guddaadha wallahi. Eeywa, eeywa. Kaya madabbii tokkoffaa. Namoota ta'e jechuudha osoo isin raftan. Amshir naan jedhee tokkollee amshirii hin jirre tana natti hora. Waan adawwan manatti himaa dafaati. Dafaa nama Allah, 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 Allah. Ati koo salaata rabbiin qabdu koo ati maaliif qeensa qalama dibatta wayita hunda? Rabbi maaf jettee guyyaan ati Allahu akbar jettee jira. Kun qalamiidha. Maa inni re? Astagfirullah. Mee amma mee yoom akka duutu hin beektu maan salaanne? Yaa Rabbi dubartii Qalamiidha kun qalamiidha. Qalamiidha kun. Waan dubartii yaa gaaf garii diimaa dibattaadha gurraacha dibatteefi. Amma innaa jechuufi bar. Deemi. Gaafuma tokko mee salaadha. Nama dhugaa sin jedha. Orga gaafa gurbicha kana deemtee ijaaf gurra si balaqqeessaa jira. Si balaqqeessaa jira. An kanaaf sin jedha bar. Ay haadha faate. Hundi keessatti haftaan godhaa nama qoricha si himaa qoy. Garaa kana keessa waan deddeeman maal akka ta'e hin beeku kaleessa maraqii lukkuu tokko dhuge. Amma ka'ee dabbii fudhadhu. Na dagachiisu. Ijarnarra bayina fakkaate. Maraqii lukkuu firiijii turte takka dhuge. Isiinuun salaattu. Wallah maal salaatti qaba isiinuun salaattu. Namni salaatu akkanatti ta'a argitaniirtanii namni salaatu. Mulquban qabdu duuba dhaga dhiitti jedha. Qixaatiin kiyya amma. Mawaa harargee heerume ka shalgooyyee taphadhu fanshawaa heerume. Mee shawaa eenyu heerumte abdii isaa gaatitti? Abdii isaa gadi heerume lubbuun koo isaaf haa baatu. Sumee koo welkaa manaa dhufu bullooti. Abdii isaa gadi heerume makaa kun abaarsi kiyya mukarra rakkisee hambise galata rabbii alhamdulillah. Anchi seetiyyo. Alhamdulillah nama na tokko kamil kaaheen argine ani ganaadha tunchaa fiidha. Namni sitti bu'e nama gaara bu'e jedhe. Tunchaa fiidha tuni akkama yaa rabbii kiyya siitu fe'an gaddeebi an siitu fe. An siitu fe gaddeebi. Naatufi. Deebata caamma maazarii tanteeti kaalsii waliin godhattee muka korte ati kan. Wallahi ati waan caammaa maazarii haasoyta kaalsiin kun ka abbileeti hatee godhadhe sanu. Wallahi kaalsiin kun ka abbileeti. Hamzaan intala fuudha jedhee intala kaalsii abbaa godhattee caammaa haadhaa godhattee dallan muka kortee muka gubbaa haqatte fuudhe. Abaarsi kiyya bar. Abaan namni na bu'e tokko kamil kaa'e hin argine. Akka mataadha sirraa ife maashaallah. Asbaime ija keessa silaala arga gaafa heerumteeti ija keessa wallaallee hin beennu asbaime. Yaa kiyaanuu reefi tan intarviiyuu kee tokko dhageeffadhe. Asittuu booyaa asittuu kolfa. Wanni kee waa takka namaan galu takkaa nama boochisaa takkaa nama kolfisiisa. Maali laayifiin kee gara itti qabatan hin qabu. Wata asiin qabadhe jettu asiin mucucaataa wata asiin mucucaadhe jettu asiin qabama. Uumamni akka keetii kun garuu maali? Ani waan takka abadan waan takka waan rabbii kiyya balleessellee waan nama balleessellee qabu dubartii ofirraa dadhabe. Finnuu dubartii tana. An dubartii ofirraa dadhabe. Tuun jaarsa kiyya fudhatti. Tuun anatti hinatti. Tuun boyfriendii kiyya fudhatti. Dubartii ofirraa dadhabe dubartii. Amma ashittiin tun anaan fira turte dura gisee hamzaa min heeruminsan. Anaan fira. Waan yoon firummaa kee dhagaati utaanu Billahi mina shaytaan rajim. Rakkoo fira kiyya sin godhin.
Rabbuu bira kiyya godhin rabbi si haa fageessu ga'oo tiyya balbala tiyya rabbi si haa fageessu deem fagaadhu deem awwaara daaraa bubbeen fuute ta'e jedhe kanattu iyyuu abbaan shittoo deem. Ani bar nama akka kenan nyakkisee anjalaa galu takkaan argine. Hin nyakkistuu karaan bahetti intala ofirraa haa taanu. Ani nama addunyaarra jiru wal dhabee simaa wal dhabuu hin barbaadu. Maa sima hoggataa jiraadhu barbaadde umrii kiyya guutuu. Anka jedhu ati qoy ija tiyya fudhattee kaatee fira haa taanu hin jirti kun. Mayyoo ijatee amma naa kennite allatti xiqqaa tamaan rakkoo qaba. Atamma qoy gammaddeetuma naa ta'a jettee ruuziin amma affeeltee irra jiru kun nyaachuudhaaf qophoofte ati. Koi ana amma osoo ija tiyya na gaafatte yoo iji tiyya tasi fayyaddu taate sii kenna. La ijaa fi kun garagaran fakkeenyaaf kaase malee ijaa fi bakki sun bakki akka waliin irra jiru tun garagara. Ani amma midhaan amma affeeltee gubbaa jiru kun ganna tara nagamaan beelloo uffadhee haddaraasha gubbaa bu'aa jettee tilti seente laallattee bakka tana sadiirra deebite afurra deebite laallattee. Kan ammaa waan sodaateetii malee waan biraa laalladhe. Sodaate ammoo hima qaba xiqqoo keessatti. Haga danda'ee dhima sirraa fagaadha. Garuu yoo aki tasa kaleen ta'eef heelsi goote kalee takkana biraa qabda. Kalee sii kenna. Takka guyyaa gaafa siisan galgala. Takka kanatu baasa takkaasitu baasa. Rabbii waliin nu haa ga'u dirree addaraan shabakkatti wal fuudhan sani. Sheekota irratti veeloo diimaa uffadhu naan jette. Waan mataa si baqa isuun beekani. Burjuqootiin mataa irra qoccabsina malee ati hima qubeessa walirra gursitanii qubeessan akkana walirra gootanii hima walitti hin goone otoo achi dhaabadha. Qubee godhuuf muu laazim waanuma biraa goona. Importantii miti. Wanni cidha gandaa irratti ta'u baay'een cidha keenya irratti hin ta'u. Dhaggeeffadhaa nama isinii hima. Egaa wal fuutanii lama ta'a rafaa sadi ta'a ka'a jedha. Maal godhaami baga wal fuutanii. Yookaan ilma keenya kadeennu sii kenninuun guddifatta. A'uuzu billaahi rabbuu garii keessan narra hin buusin. Rabbuu garii keessan narra hin buusin. Akka itti nu jibbitu jechuun rakkoon qabu hin guddifatta. Gizee ati malaataa kan akka namatti riiqa qabatee malaataa kanarra harki kan kee akkanatti irra fi gulaalaan kan firiizii qabu kana heerume firiizii isaa akkana jala taa'ee akkanatti filaayila akkanatti qubaan akkanatti filaa dhiisee firiizii isaa qubaan akkana filaan akkanatti. Gizee laalka akka namatti riiqa qabatee yookaan akka nama sibirtoo qaqqabee kanatti jechuudha harki kan kee akkana si mummucucaa taa'ee badana harkaanee sadaqeegiittee ati lafa qaqqabatu san aanammoo jechuudha kiyyaa harki firiizii kana qaqqabata kun akkanatti injiraa miti akkanatti taa'ee mari goofaree jedhaan. Goofaree biriifti baaliin qabeenya Oromoo. Ilma dhiiraa akkuma dubartii kana. Nututti aman. Ati ilma dhiiraa akkuma dubartii kana rifeensa ofii filatassee taabboo re'ee dhooytiyyuu dhiirri rifeensa qabdu dhiifama naa godhi. Re'ee dhoofti gara dhaqan garaachisa galeedha jedhan sani re'ee dhoofti. Re'ee roobni itti roobe dhooyti. Hafuura rifeensaatu hin danda'an. Amma waa hedduu haasaa amma haasaa hin danda'u ani. Hin haasaa silaa hin haasaa afaan tana haasaa hin dandeenye hangaruu waa hawaasiidhaa ma dhageeffadhu. Bakki ata madhatte tuni gurbichi kun shamarran hedduu miidhee jira biyya tana keessa shamarran hedduu garaa gubee jira. Ilmaan tiyyaan adeebi'aa shakkite. Shamarran hedduutu iyyuu albee kan qarqaratee ta'e gara kakiyyaa homaa miti anniisa anis ni sii godhe dhiisis ni sii godhe rakkoon qabu. Si takkatti eeggataa jira. Rakkoon qabu naanni adii rakkoon qabu dhiisi ani inshaallah karaa batanii karaa galtanitti utubaa sibiilaa waliif fakkaadha waan biraan jedhu ansanuma du'aa sii godha inshaallah ispoonjii xixiin keessa guute sitti haa fakkaatu. Dhagai. Amiin. Eebba moo baatsa garuu? Maal kana caala maal inni ispoonjii sii haa godhu rabbi jedhee maal barbaadda kana caala eebbamu abaartaa. Amiin amiin. Ispoonjii sii haa godhu jedhe bara ispoonjii xixiin keessa guute rabbi sii haa godhu sii haa laaffisu. Utubaa sibiilaa sitti haa fakkaatu. Utubaa sibiila ka itti hirkatan hin daddaa'inedha. Amiin. Amiin jedhee utubaa sibiilaa sitti haa fakkaatu.
Waa'ee dubartii billaan na eeduu natti mika. Tokko sanii jedha. Lammata isinirratti barbaadu jettee. Maashaallah zamuu namoo sirraa bare. Dubartiin bilaashatti cuuphee garaa si kaayaa jirti akka achi ilaalutti akka manfasiin kiyyanatti himutti. Yaa Argaata. dhugaa jecha. Baale sitti hin fakkaatin bakki dhufaartu kaayiroodha. Baale bakka kaalsii abbaa godhatanii caammaa haadhaa kaayatanii maka gubbaa saqqalamanii taa'an kana siidaa boqqolloo keessa dhaaban fakkaate carqii boqqollaa keessa dhaaban yookaan xeetii keessa dhaaban fakkaatanii dhaabatan kanan se'e. Kaayiroon akkami namni nama waraanuun gaafatamuudha. Jechuudha faazarii kan keetiin dalla kana akkanuma buqqisii fi diitii oorruu midhaanii keessa dhaabadhu jedhiin. Maaliif Bar oddoo abbileeti. arge bar iddoo akka taate bara oorruu boqqolloo keessa yookaan ammoo oorruu midhaanii keessa dhaabi jedhiin. Waan akka harraa keessa fa'aa homaa. Baarzaa fi horii bichaa horsiisna. Baarzaa fi horii bichaa horsiisna. Boqqolloo minaamin hin jiru. Kan gara harargee baddu gara harargee badde ada. Faradoo bicha guute oddoo teen. Ada kan gara harargee dhuftu gara harargee dhuftu. Yaa. Wallahi aniin tun bar wallahi akkanumaanuu yoo akka jeennata galu barra akka rabbiin na hima bar manfasiin kiyya na hima akkanumaanuu yoo akka jeennata si. Abboodhaa uummata. Maaliif? Maal dalagatte? Waa lafaa qabdaa tamoo jannata si galu. Miskiina meeqa dheebuu baase ilaalmi anammoo doo ana hamzaa jaalachuu baadhe osoo anamma hamzaa dura arguu baadhe ashittiin hamzaan argitu baayisa woy. Argee ka'ee dhiisee fi'a. Wayii. Anaaf hamzaan bar dura wal beeyna. Dura wal beennaa. Yaa. Dur wal beeyna. Dhiiraaf jettanii walii lolinaa rifeensa mataa isii sammuu qixxee buqqisa dhiiraaf jedhee wal loluudha mitiitish dhiiraaf jettanii walii lolinaa. Rifeensa mataa isii odoo safara kiyya jiraatte rifeensa mataa isii ka buqqee qixxee buqqisa. Dheengadda sheekonni guruppii zuumii keessa waliin waraarsite malee. Rifeensa sammuu qixxee isii buqqisa. Dhiiraaf isa walii lolle dhiiraaf lubbuu wal baasanii iyyuu. Ka dhiiraaf walii lolle eenyuuf wal lola namni. Ofii amma akkamii gaafan kaayiroo deemu haala na barsiista mina haala qilleensa. Ano yoo awwaa ta'e nama biraan gaafatiin hagumaa kiyyaa dafaaxee qofa na gaafadha. Intalli tun narra teette cokla gooti wallaa laazima gageettu kana cok. Firii yaa rabbii kiyyaa umrii kiyyaa na dheeresse. Ijoollee wallaahi waliinum taphatiin hin baase saree tana ajjeesii yoo argite naan jedhaa. Garaan koo haa goota garaan keessan gubataa jiru kaasa. Maa dabbaa kiyyaa isinii ta'anummaa. Of eeggannoo cimaa na barbaachisa. Si sobaartii na sobaartii akka garaa kiyyaati maatii ni argite. Biyya kana qoricha Suudaanii nama gurgurtooti jiran ka daqiiqaa takkitti takkana wali onnama gosu. Isa san qopheessa gaafa saggiisi. Ani maaliin isin ga'e qoy? Wallaahi narraa bu'a. Si qofaa fi miti nama hedduu fi ani maaliin isin ga'e? Anaa miti barka badii qabu. Ani maaliin nama ga'e bar miskiintitti rabbiiti. Qoricha Suudaanitti jedhan daqiiqaa takkitti keessatti akka sooftii ibidda bu'eeti akkana waliin nama buutu wayi. Achi dhaqaa mana san dhaqa isiin illee man jiraanne isa heerumte akkas godhii. Anuu natti dhaquu. What